Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu ijoo guyyaa har'aa isiniif qabannee dhufnee jirra jechuudha. Daawwattoota kiyya torbaan kan akkuma beekamu Hayyichi Diimaan gama sooshaal miidiyaa kamiinuu qabsoo addaa geggeessaa jira. Dhiibbaan inni godhaa jiru mootummaa kokkee qabdee jechuudha. PP'n irra hulaa ofii cufattee walgahii geggeeffataa jirti. Naannoo Amaaraa keessatti waraanni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Amaaraa gadi dhiisee akka bahuu deemullee jechuudha. Ifatti dubbatamee jira. Isallee isiniif hin qooda. Dabalataan kumaandi poostiin ammaa gara naannoo Oromiyaatti akka deebi'uuf deemu waraanni akka labsamuu deemu jechuudha. Keessoon dubbatamaa jira jechuudha. Kanaaf immoo PP'n kanumaan wal qabatee jechuudha. PP'n kokkee qabamtee jechuudha. Qabsoo uummanni eegaluu deemu kana dura dhaabbatuuf hulaa ofii cufatanii jechuudha. Mariirra jiran jechuudha. Kanaaf mariin kun maali? Hundee marii kanaa jalqabni marii kanaa sodaan mariin kun maalirraa akka ta'ellee hundaayyuu isiniif hima jechuudha. Dabalataan naannoo Amaaratii fi waraana naannoo Amaaraa keessa jiruu fi kan mootummaa raayyaa ittisa biyyaa wal lolaa turan jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa jechuudha injifannoo ajaa'ibaa galmeessee jira jechuudha. Guyyaa kaleessaa immoo gadhiifnee baana jechaa turan jechuudha. Naannoo Amaaraa gadhiifnee baana jechaa turanii garuu immoo ganama kana jechuudha injifannoo cululuqaa akka galmeessanii jiran jechuudha dubbatamaa jira jechuudha. Dabalataan dhiibban torbaan kana obbo Jawaar Mohaammed gama sooshaal miidiyaatiin mootummaa irratti godhaa jiru bu'a qabeessa ta'ee mul'ate jechuudha. PP kokkee qabee jechuudha bakka dirqamaan jechuudha rakkoo uummata irratti akka inni mari'atu goosisee jira jechuudha. Kuni hedduu firii waan dalaganii yookaan firii dhiibbaa waan godhanii san arguun hedduu kan namatti toluu fi hedduu kan nama gammachiisu jechuudha. Kanallee isiniif hin qooda. Sababa kanumaan wal qabatee naannoo Oromiyaa irratti komaandi poostiin akka kana duratti akka waraanni labsamuuf deemu oduun keessoodhaan nu dhaqqabdee jirti jechuudha. Namoonni baay'een paablik ta'ellee irraa dubbataa jira jechuudha. Kan paablik ta'es jira kan piraayiveetii ta'ellee jira jechuudha. Dhossaan kan keessaan dubbatamaa jiru namoonni qaamaan itti hiiqanii jiran jechuudha waan kana keessa quba qaban. Isallee isiniif hin qooda. Bagarra deemin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godha viidiyoo laayikii godha. Jalqaba irratti dhaamsa hayyuun yookaan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed gama peejii feesbuuka isaatiin maxxanse kanaan itti haa kaayyannu jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed jechuudha walgahii PP kana ni qeeqee dhaamsa dhaamee fi akkasumallee jechuun waluma keessa dhaamsilleen keessa jira akkasumallee qeeqnilleen keessa jira waa hedduudha gahaasan isaanii beektan jechuudha. Wanni Jawaar Mohaammed gadhiisu kamiyyuu sookoo fi sorgoo qabdi jechuudha jecha dhokata akkasumallee jecha ifa galaa ta'e of keessaa qaba jechuudha. So kanumaaf humee isaan itti keeyyannee ni eegalla jechuudha. Jawaar Mohaammed irraa waa'ee walgahii PP'n hulaa cufattee godhaa jirtu kanarratti maal jedhee gama peejii feesbuuka isaatiin fuula feesbuuka isaatiin maal jedhee maxxanse jechuudha daawwattoota kiyya. Koreen hojii raawwachiiftuu PP walgahii irra jira yeroo lammiileen harka qullaa qaala'insa jireenyaatiin dhama'anii jiran kanaaf furmaata nagaa barbaadu jedheen abdaddaa parsantaa 300 hanga 1000 deebisanii taaksii isaanii baasaa jiran kanaati jedha jechuudha. Asirratti xumure erga gabaabaan kun waa hedduu of keessaa qaba. Barreeffamni obbo Jawaar Mohaammed gama sooshaal miidiyaatiin maxxansu tokkichi jechuudha diina raasanii beektan jechuudha. Saaruka Raashiyaa fi biyyoota adda addaa irraa jechuudha. Biyyoonni gurguddatti walitti darban caalaa jechuudha. Barreeffamni tokkichi inni gama peejii isaatiin poostii godhu jechuudha. Ni sodaatama jechuudha akka malee dhugaa rabbii. Egaa akkuma inni jedhe jechuudha yeroo ammaa kana baay'ee Itoophiyaa keessatti jireenyi qaala'ee jira. Uummanni akka malee rakkataa jira. Uummanni amma waanuma obbo Jawaar Mohaammed jedhu qofa eegaa jira. Mee koomantii maa uummanni jala seenee barreessu ilaala. Uummanni amma jireenyi qaala'ee gara itti dubbatu dhabe. Dubbatuuf mootummaa sodaatee callisuuf jireenyi itti jira. Jireenyi ibiddatti qabsiisaa jira. Waraana naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru wal qabatee uummanni gidduu kanatti azaaba addunyaa keessa jira jechuudha. Dhugaa rabbii nama biyya jiru bilbilaati gaafadhaa. Mee wanni duraan ati meeqarra argitu amma gaara san jirti jechuudha. Waa'ee jireenya asuma irratti bira darbina. Obbo Jawaar Mohaammed dhiibbaan inni godhaa jiru PP jechuudha dhuguma rabbitti kokkee qabeen isiniin jedhe kokkee qabee bakka waa'ee fakkeenyaaf inni torbaan kana gama sooshaal miidiyaatiin gama feesbuukaatiin inni intervii godhe boodan geggeessaa jiru kana irratti jechuudha. PP'n akka malee muddamtee lubbuun kokkeetti galtee jechuudha. Aangawoota mootummaa gurguddaa walitti waamanii jechuudha. Walgahii ariifachiisaa jechuudha.
godhaa jiran walgahii kanaan irratti immoo obbo Jawaar Mahammadiin haala saniin haala nama isin dubbise kanaan jechuudha dhaamsa dhaameef jechuudha furmaata akka fidan dhaamsa dhaameef jechuudha qaala'insi jireenyaa kana akka xiqqollee taatu jechuun hanga tokko furmaata ni argata rakkoon uummataa kun furmaata ni argata jennee waa yaannuufi jechuudha isa because Dr. Abiy amma naannoon Amaarallee waliin hin jirtu Tigraayis waliin hin jirtu kophaa jira naannoo Oromiyaa qofa naannoo Oromiyaa gaafa Jawaar takkitti qabsootanetti ol ka'e uummanni tokkichi mootummaa biratti nafu gara Jawaar garagala gaafa kan harkaa kutaa mootummaan kophaa hafa jechuudha gaa mootummaan kophaa isaa waan fidu hin qabu sababa kanaaf jechuudha ummataan sobuuf amma jechuudha waan tokko uumuu dandayanii jireenyallee taatu okaa'u waanuma tokko bakka jireenyas gaddeebisan hanga tokko rakkoo ummataa kanarraa furamuu danda'a jedheetiin amanaa jechuudha illee gara kiyyaan jechuudha obbo Jawaar Mahammad galatoomi jennaan Jawaar hedduu kana kutatee ciniinnatee jechuudha rakkoo ummata keessa jiru kamiyyuu jechuudha saaxilaa jira jechuudha mootummaallee jechuudha kadiirota aangaa'ota gurguddoo warra kadiirota keessaa gurguddaa jedhaman saniif birriin kafalamee jechuudha waa hedduu inumaa gara kafaa'utti illee waraqaan ergamee yookaan manguddoon ergamee obbo Jawaar Mahammad nurraa hidhaa obbo Jawaar Mahammad nurraa kadhadhaa bakka waa meeqa godhamaa jira jechuudha soo kanaaf namichi diiman immoo gadi ciisee rafaa hin jiru mootummaanis gadi ciisee rafaa hin jiru hundaanuu ummanni keenya gidduu kanatti miidhamaa jira dabalataan naannoo Amaaraa keessatti faannoo fi waraanni raayyaa ittisa biyyaa wal lolaa kan turan jechuudha guyyaa kaleessaa ajajni itti darbuudhaan akka naannoo Amaaraa gadi dhiisanii bayan jechuudha dubbatanii turan jechuudha waan ol baye jechuudha waan dhossalleetii miti dubbatame jechuudha garuu ganama kana jechuudha lola taasifameen raayyaan ittisa biyyaa faannoo hedduu waan mooyatee injifannoo cululuqaa galmeesse bayanii oolanii kan jedhamu wanni beekame hin jiru garuu immoo raayyaan ittisa biyyaa injifannoo cululuqaa akka galmeesse beeksisee jira jechuudha kanuma wal qabatee dhiibbaa torban kana sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru wal qabatee jechuudha waraanni naannoo Oromiyaa irratti akka labsamuuf deemu jechuudha keessoo nu dhaqqabdee jirti hayyoonni hedduulleen irraa gungumaa jira jechuudha namoota hedduutu irraa dubbataa jira jechuudha oduun kun namoota hedduu bira geesse paabliik hin taane malee jechuudha gar fuulduratti jechuudha maaliif ummanni amma obbo Jawaar Mahammad haala kana yoo kan qabsoo kana itti fufu taate ummanni guutuun nu harkaa yaa'a osoo ummanni waan kana hunda ummata hunda bira hin geenye ummata waraana irratti dabsine ummata humnaan lafatti qabnaa waan jedhamu jechuudha piippi waan yaadaa jiranii fi waraana gara naannoo Oromiyaatti kumaandi poostii gara naannoo Oromiyaatti labsuuf deeman jechuudha kanaaf ummanni keenyalleen waa hedduu amma yaadawaa jira jechuudha maal yaadaa jira obbo Jawaar Mahammad akka gaafa duraa sanitti qabsootti deebee kan daandii cufaanuun jedha karaa kana bakka waa hedduu yaadaa jira amma immoo akka gaafa duraa sanitti wareegamni hedduu wayinurra gaayee akkasumallee miidhamarra wayigeen ummanni sodaatee jira amma dhugaa rabbii qabsoollee dhiisuuf jechuudha jireenyi qaalee akka ta'u dhabe jiraattuu dadhabe qabsoottillee seenuuf waa hedduu sodaatee jira jechuudha ummanni harki duwwaa sammuun duwwaa jireenyi isaanii manni duwwaa alaa manni duwwaadha jechuudha kanaaf jechuudha obbo Jawaar Mahammad illee rakkoo ummataa kan argeeti kan akkanatti ciniinnatee gadi fageessee haala kanaan dubbatuun rakkoo ummanni keenya keessa jiru kana mootummaan akka furmaata itti kennuufi jechuudha sababuma sanirraa kan ka'e jechuudha kun haala kanaan har'a walgahii teessisee jira jechuudha bifa ajaa'iba ta'een jechuudha kun egaa firii qabsooti jechuudha qabsoon beekaa takka jedhanii lama jedhanii beekadha Jawaar gaa amma akka qabsootti seenillee guyyaa deengadda gama peejii Facebook isaatiin jechuudha poostii godhee ture waadaadha jedhee ture amma boodan kadiironni mootummaatii fi warri PP keessa jiru kamiyyuu gubbarraa kaasee hanga jalatti milishaan ganda keessaa haadholii dararu ijoollee dararu hundumtuu maqaa isaanii nuuf eeraa gama keessatti maqaa isaanii nuuf eeraa nummoo sooshaal miidiyaa irratti paabliik goonee namoonni hundinuu akka arganiif ragaaf lafa keenye gaafa barri kun darbe gadaan kun darbe dhiifamni tokko hin jiru akka kana duratti hundinuu seeratti dhiyaatanii seeraan adabamuu waan jedhee barreessee waadaadha amma booda akka gaafa duratti dhiifamni hin jiru jedhee jira jechuudha gaayyichi dhimma waan waadaa seenee duuban deebi'uu ni beektanii injifannoon ni dhufaa qabsoon itti fufa jechaa jira jechuudha obbo Jawaar Mahammad hundaanuu gaame numa eegna waan dhufu jechuudha rabbi walumaa haa galchu jennaan gaa kanatu kana santu sanii dhugaa rabbi addumaanu wallaalle garana gorraa gamas gorraa achi gorraa addumaanu wallaalle jechuudha maaliif hundinuu ilmaan abbaa tokkooti jechuudha asirratti an dhaamsa tokko dhaamsi gabaabaan an qabu ilmaan Oromoo gamaa gamana gortanii walloltan jechuudha qabsoon hamma amma duraa gootanii fi goone walumaan godhaa turre isin haa gorsitu jechuudha warra isin dura irratti ilaalladha Tigraay fi
mootummaa kana gidduutti waan ta'e ilaalladhaa eessa feessa gortanii akka turtan abaa'oo fi mootummaa kana gidduu waan ta'e ilaalladhaa gamaa gamana godhu hundi garina hundumaayyuu dhugaa jirtu hamma isiniif dandame gama Dr. Abiyyi hin gorina gama Jawaar hin gorina hamma dandame dhugaa hawaasa waan dandeessan dubbadhaa yoo dadhabdanoo afaan keessan qabadhaatii dalagadhaa especially ijoolleen biyya ambaa jirtan jechuudha fiifu biyya namaa jirtanii osoo callisumaan waan dandeessan qofa dandeettii keessan qofa dubbattanii yookaan dalagaa keessan dalagattanii ani baay'ee gaariidha jedheetiin amana jechuudha waan nama hin galchinee fi waan dubbattanillee bu'aa hin finne keessa galuuni of xiqqeessuu yookaan miidhaa ofirraan gahuu taati jedhee yaada jireenya ofii balleessuu taati walumaa galatti so kanaaf Abiyyiinis dhalachuu kee hin beeku obbo Jawaar Mohammadis dhalachuu kan kee hin beeku jechuudha kanaaf hamma danda'ame rakkoo uummataa qofa hanga isiniif danda'ame recommend godhuuf yaada malee bakka dhiisaa deeggaraa gamanaa gamasi hundinuu ilmaan abbaa tokkooti gara tokko walirraa hin dhaqanii yoo fedhan jarri keessan chaatii walii barreessaa jira maalitti beektan isin jechuun siyaasaa jechuun qumaaraa hin beekamu jechuudha maaliif namni waa hedduutu jira gaamma asirratti waa hedduu naasu waa hedduutu jira daawwattoota kiyya kanumaan isiniin jedha egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya qophiin har'a isiniif qopheessee dhufellee kana fakkaata jechuudha akka isinitti tolu abdii qaba jechuudha oduulee waqtaa haala yeroo irratti Oromoof Oromiyaa irratti deemtu kamiyyuu guyyaa guyyaan kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha daawwattoota kiyya chaanala keenya subscribe godhadhaa nu hordofuu hin dagatina viidiyoo laakii godhaa yaada keessan komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatina viidiyoo narraa asumarratti kan goolabamu ta'a sheer waliif godhaan isiniin jedha viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.